وقنا جنرال تادسة برو جلتي هاي سلاسة أجساني موتما قبض شوار بردن ترى دبچو يو أدي سمالة إكسي مواد بلسما أورمو كان تلافيف أورمون موتما متاسات قباته يبر بارس قفاسا بلولا يبر بارس أمتا براجين بلولا موتما متا كودين قباجون قباته ولانسو قبخان أبسبونو ما درمو أورموما جتون أولانا سات highest level of أورموما موتما أورمو قباجو موتما أورمو مساتمي قبانا كنجري إن حسابايه قباج كيسة ربرالنا كنا أبسبونو ما كيت لالو قبنا كنا في نموتي إلاج أورموما كيسة إلاج تنجرن بايه قرار ورا دغوري أورموما كيسة إلاج تجرا إلاج كنمو أورمو موتما قباجيسه أكن بيسارت بابياتا وفنقول كان أفكار فدرات إلى لا جل كان أولاد سايلا لا أورموما نانو سايلا لا بيجلا فايلا لا كان أبيتو أورموما غرتو كان يقول ده global أورموما الدنيا جنوا كنا بايه قالتهما بروفيسور دبين إلى واين أمانتي مروكاس نواي سافو واي أمانتي ردبنو أمانتينس إلى الشمتي إلى أكتر بيجي لفاو بتني أكتر دفعينيا ولت دفعينيا نما في واقع الدجور أكتر بتني ده كنا في الشكابا أوليني بدربا أولي غافيل متى غافت دنتوري ما ونجلا دي نوبان دنتوري بدربا دي فما غافين سا كانني جدو قابسون كرانا غا كان بودا فورماتا إثيوبيا كيستي ماني إمباير إثيوبيا كيستي فورماتا نفيداي كرانا غا هيكا أرجعون إندندا ماي كنجرو داسي مالجتو. وان كان رواية ديفيساس أيام مسجا ديفيسا متفوفا نجان صباح وبقوون سورة انتو نجان حق أجن وقا جنتا كا سرن خنقات نجان قاهرو ومرت قاها سرن يبشا سرن نبتنيا يكوفي وبدأ أبي كان بود أني سلولون دندو نجادان خطة تبيه كسفرت غلا نانمو وانا لفنجرت وانا جالا دغورا دانغت إيسا دغا وانا راكن نجاد هورندا أما سرين نبتنيا جروت سرين باير جروت أنا كقوت لا تقوت نجاد هورندا atau yumale bija lafarratti waa'ee nagaa dubbachuun waa'ee dippiloomaasiiti. Diina qofa oolollu biyya lafaatu nu ilaala. Biyya guguddaatu nu ilaala. Jara sanaan nuti nagaan dinnuu nagaan fudhannaa nagaan garuu haqaajin ta'uu qabattee ittiin teetu haasaa keef waa'ee ollaansoo keetti biyya lafaatti ittiin beeksifte. Kanaaf akka calluma dhanaan nagaan barbaadu jechuun hin danda'amu. Nagaan barbaada. Nagaan ani barbaadu immoo haqa irratti hundaa'ee dhugaa irratti hundaa'ee biyya koo qabaadhee mootummaa mataa kootii qabaadhee loltuu koo qabaadhee nani nagaa fidatteetu biyya lafaa kee teesseetu haasaa gootaa jechuudha. Biyya lafaa irratti siistemii global world order keetti dippiloomaasiin bifa tokko. Yeroo mootummaa qabaadhu yeroo diinaajjoo loltuu fira horachuu barbaadda immoo namoota warra humna qaban ejjin olitti dhufuu barbaaddu. Kanatti gochuu dandeessu jaraajin hausaan nagaa godhaa hausaan jiran hin goona garuu nagaa kanarratti hundoofne goonatteetu dhattee haasoftaa jechuudha. Kanaaf baay'ee kompleksiidha. Waa'ee nagaa hubachuun namarra jira. Beekumsa baay'ee qabaachuun namarra jira. Rakkoo jirus akka gaariitti hubachuun namarra jira. Dhimma ofii tarkaanfachiisaa waa'ee nagaa dubbatu. Oromoon harka tokkoon nagaa, harka tokkoon dippiloomaasii, harka tokkoon qawwee qabaachuu qaba. Hundi isaa ol duukaa deemuu qaba jechuudha. Baay'ee galatoomaa wanta kana akka xinnoo ishee ilaalluun barbaada yookiin or isa jedhanii fi end. Amma yeroo baay'ee dubbiin jiru Oromooni nagaa namoonni jechuukooti nagaa yookiin lola jedhanii ilaalu dubbii.
dubbini yookiinidhaan ilaalamuu turre ammoo inni biraan immoo lola nagaa lachanuu wal duukaa inni kun barbaachisaadha maaliifi end or ni jedhu ni daakaatomii huma wanta gargar hiru tokko huma akkuma isin amma jettani ani nagaadhu waan barbaada naan jedhe attamitti ta'a amma bisoo sila dubbanneedha amma naas inni qawwee qabdu ta'e isin qawwee keessan qabattanii ani isin wajjin dhufee nagaadhu waan barbaada jedhee qawwee koo gatee dhufee nagaa isin wajjiniin haasa'uu nan danda'aayi gaaffinni tokko kanaadha. Hin qabne hin sodaatu namni inni irree qabu irreedhaan duwwaa bulchuu barbaada. Namni irree qabu yeroo baay'ee na agarte makiinaa yeroo oofnu makiinaa yeroo oofnu manu makiinaa xixinnoo oofna warri makiinaa guddaa kana qabanii namarraa maqanii maaliif irree sana yaadu na sodaadhuutii na duraa godhee barbaaddee jedhu ani ijoollee ta'ee yeroon maanni high school kutaa lammaffaa barachuudhaaf yeroon Finfinnee dhufu namicha fira koo tokkotu obbo Asfaw jedhamu Asfaw Dheeressaa jedhamu baadiyyaadhaan fidanii dhufu yeroo isaan dhufanii makiinaa guddaa tokkotti dhufeetu maskootii isaa baneetu iddoo lamatti sukutaa ittiin jedha. Nan gaafadhe dubbiin isaa naan galle maali aboosin irratti qabaayii namichi kun jennaan makiinaa guddaa waan qabuufiti na sodaachisaa jedhani. Namni irree qabu nama isa irree qaban sodaachisuu barbaada. Amma biyya keenyatti namooti taayitaa qabatu beekaa ta'a namni gaafa taayitaa qabatu nama namarraa manne ta'a nama baay'ee of bokoksaa ta'a nama guddaa ta'a akkasi akka itti ilaalamu silaati taayitaan suni nama ittiin tajaajiluuf ture garuu namni akka sanatti hubatu kanaafiti dubbii kana sirriitti sabni keenya hubachuu danda'u turre jira yoo isin dubbattanii isin dura dubbadhaatti hin dabalaan. Yaa kana hubachuu qaba maaliif tokkoffaa namni waa'ee keenya qofaa yoo hin ta'in waa'ee biyya lafaa hubachuu qabna. Biyyi siistemiin ammaa kun the global capitalist world system kan jedhamu kun achi keessatti might is right jedhama. Dhugaa qofaa miti dubbiin. Humni sirriidha jechuudha miti? Yaa humni sirriidha amma taa'ee akkuma isinitti nama biyya hin ilaaltanii akka inni godhatu akka kootaa jaldeessaa utuu beekumsa hin qabaatin nama walitti qabee yeroo nan barsiisa jedhu waa'ee inni dubbatu immoo miniingi illee hin qabu. Maaliif qawweedhaaf taankii qaba. Nama barbaade qawwee fuudhee hidhaa keessa kaa'u yookiin ajjeesa. Hojiidhaas ari'a akkasi. Kanaaf biyya lafaa keessatti dhageetti qabaachuu barbaadde humna qabaachuu qabdaa jechuudha. Attamitti humna qabaatta akka biyyaatti jaarmaa qabaachuu qabda. Jaarmaa walitti si qabee akkati albuuda risoorsii qabdu, waan qabdu, beekumsa qabdu, yaada qabdu walitti fiddee wal duukaa luuccessitee dhimma biyyaa irratti hojjettu qabaachuu qabda. An keenya ammaa rakkoo guddaa kan ta'aa jiru yeroo dhiyoo asitti akkuma korbeessa reetti warra waccutu baate. Utuu jaarmaan qabaatin, utuu jaarmaan akkatti hojjetu hin ilaalin, utuu wajjin hin mari'atin, inni jaarmaa kee jirus gaafii ka'eetu utuu humna hin qabaatin humna isaa malee ka'ee olii xaqa. Akkatti waliif mari'atanii waliin hojjetan barachuutu rakkisaadha. Kanaaf ummati Oromoo akkamittiinitu waan qabnu walitti finnee wal duukaa luuccessinee beekota keenya, beekumsa keenya, horii keenya, yaada keenya wal duukaa luuccessinee humna taana kan jedhu yaadutu irra jira. Humna fakkeenyaan namni tokko waan fedhallee beekuu danda'a. Amma fedhallee beekuu dandeessa garuu humni nama tokko
waa'ee biyyaa keessatti coba bishaaniiti gatiin qabu. Garuu yoo walirra bu'e Oromoon akka uumammaa koo boffeen oli galteetu arba hiiteedha. Akka uummataatti yoo ol duukaa deemne yoo jiniin mari'anne waan deemnu yoo barre yeroo waan kana goonu immoo oliin mari'achuu sirna dimokiraasiidhaan waa hojjechuu na baraa deemne mootummaa qabaanneetu diina keenyas ofirraa rukutaa kan keessaa nu rakkisus diinni kun ala qofaan seenaa nu keessaas warra karaa gabaabaan horii argachuu barbaadu warra nama saamu warra namarra hojjetee tarkaanfachuu barbaadu jira. Kan hundumaa ofirraa dhowwaa diina isaaf bakkee immoo ofirraa dhowwuudhaaf akka humna qabaannu akka uummataatti ol duukaa dachaanii hojjechuu qabna jechuudha. Fakkeenya naasni kennee qeerroo qarree sochiin qeerroo qarree nama Oromoo hundumaa ol duukaa luucceessee mootummaa Tigree qawwee meeqa qabu wattaadara meeqa qabu jilbeeffachiisee biyya ari'e. Garuu maqaa beekumsi keessaa irra ta'e jaarmaan maqaa keessaa irra ta'e waan barbaaduun guuttan. Kanaaf waan keessaa argannu waan keessaa baranne irratti jabeessaa maaliifitu aangoo qabachuu dadhabne kan jedhu yaadu akka mootummaa qabame irratti luucceessuuf. Mootummaan kan jennu kun immoo nama kara deemtu lama sadii finne aangoorra keenya isheen nama taphattu miti. Mootummaa uummataa kan uummataaf dhaabbatu kan uummata tiksu kan uummataaf hojjetu kan uummata bilisa baasu gochuudhaafitu akkasitti yaadaa yoo deemne humna ta'aa deemnaa jechuudha. Yoo humna taane irree keenya cimnaan diina keenya cabsinaa diina keessaaf diina alaa cabsina. Yeroo hundaa namni waa'ee diina bakkee dubbata miti diina keessaa iyyuu hamaadha. Goobanaadhaa kaafnee amma ammaatti ilaalle OPDO ilaalle warra dura Oromoo keessaa ba'anii feetoraarii giraazmach qanyaazmach jedhamu yoo ilaalle maqaama isaanii bitu bitamaa ture. Ammas waan akkasii akka hin dhumnee fi bifa isaanii ijaarree of jabeessaa adeemuun dura jira. Yoo kana goone qofaatu humna taana. Kanaaf akka humna taanu itti yaaduun dura jira. Baay'inni keenya yoo of jabeessinee humnatti diddiirra qofaa gatii qaba. Yoo kana achi immoo laabilitii ta'uu danda'an jedha. Hedduu galatoomaa wanta gaarii fiddanii waa'ee might is right jedhu kuni afaan Oromootti yeroo yaallu humni sirriidha waan jedhu fakkaata. Biyya lafaarra warra jiran kana ilaallu mootummoota jiran mootummoota kabajamoo warra jedhaman mootummoota sodaataman mootummaa Ameerikaa fudhannu mootummaa Raashaa fudhannu mootummaa Israa'eel fudhannu mootummoonni kabajaman kun maaliif sababni isaa waan humna qabaniif waan irree qabaniif waan yaadan sana eegsisuu danda'aniif jaallatamuu kan fidu sababa biraa biratti jaallatamuu kan fidu humna duwwaamini maanni akkaataa safuu jireenyaa jaallatamuus qabaachuun namarra jira. Amma warri biyya kana geggeessan yeroo maal jedha President Biden yeroo baay'ee yeroo dubbatu not only by maal jedha not only by the might or the example of our power but by the power of our example jedha. Fakkeenya ta'uudhaa fi humni inni qabu suni humna irree qabanii wajjiniinis barbaachisaadha jechuudha. Kanaafiti dubbiin biyya lafaa kun biyya lafaa irratti the new world order inni jedhamu kuni orderiin sun kan inni deemu nama humna qabu duwwaa nama mirga isaa eegsifachuu danda'u duwwaatu kabaja qaba. Amma ilaalaa waa'ee nagadaan naa fudhannama global order jedhama miti amma global orderiin kuni globalizimiin kan inni fide waa'ee nagadaa waa'ee nama eenyuun hojjechiifta ijoollee daa'imman hojjechiifachuun fakkeenyaa fi cubbuudha yookiin balaadha balfa jedhamee biyya lafaa irratti balfameera. Inni kuni yoo nam tokko daa'imman hojjechiifate itti gaafatama biyya lafaa kana irratti. Akkuma kanatti dubbiin humnaa kun barbaachisaadha. Kanaaf Oromoon kan hubachuun malu isa sila jenne kana yookiin duwwaamini humna yookiin
nagaa yookiin haasaa duwwaa mini. Humnis barbaachisaadha. Waa'ee nagaa mariinis barbaachisaadha. Waanti dabaluu Eeyyee. fakkeenyaaf amma woboon araararratti waamamuunsaa maqaa humna agarsiisedha. Exactly. Waggaa 5 lolee diina dura dhaabbate. Kanaaf gaaffiin tokko hin jiru. Humna akkasii waggaa qillaansoo Oromoo keessatti waggaa 50 keessatti lafa humni sadaffaan jirutti jedhame yeroo baay'ee gaaffiin gaafatamaa ture. Adda bilisummaa Oromoo gaafachaa ture. Amma maati hin taane. Kanan lamma ta'ee fi woboon biyya Oromoo keessatti humna argisiisee nyaaba dura dhaabbatee funyaan ishee dura dhaabbatee yeroo isheen ajjeesuu dhufte ofirraa ajjeesee cimina agarsiifnaan. Yoo kana imaajinii agoonu yoo woboon kana caalaa cime maaltu ta'uu danda'a jennee of gaafachuu qaba. Kanaaf irree sana cimsuun Oromoon humna ta'uu danda'u irree sana yoo cimsineedha. Irreen sun akka cimuu fi irratti hojjechuu qabna. Warri irree sana laaffisuu barbaadan karaa keessaas karaa alaas jiru. Utuu hin beekinis kan waa balleessan jiru. Waan sana irratti mariidhaan bishinaan irratti hojjechuun humni Oromoo odduu kaaduu ceekka jiru gochuun xiiqiidhaa fi maaltu na dhibeedhaan anatu argama jedhanii warri laaquu barbaadanii utuu dhaabbatanii gaariidha. Humna keenya kana cimsine woboon isamma agarsiise caalaa kan agarsiise humna Oromoo irree Oromoo ta'u gochuudhaaf irratti hojjechuun dirqama Oromoo hundumaatiin jedha galatooma. Baay'ee galatooma. Akkuma isin jettanii inni sun jechuun warri waa'ee humnaa balfanii dura dhaabbatanii maqaa balleessan akka dhaabbachuu qaban warri waa'ee humnaa haasa'anis immoo waa'ee nagaa balfachuun irra jiru. Nagaan barbaachisaadha. Dubbiin dhumee irratti yeroo dhufu humni iyyuu yeroo fidee bakkaan ga'u isa humni fide sana kan iddootti galchu mareedha nagaadha. Amma fakkeenyaaf biyyi Eertiraan 92tti bara 1992tti humnaan eega biyya isaanii qabatanii booda dubbiin isaa dhumarratti garuu kan dhufe gara referendamiitti dhufe gaa'ee hiree murteeffannaatti dhufe. Dubbiin hiree murteeffannaa sun immoo karaa nagaa walii wajjiniin mari'achuu mootummaa Itoophiyaa wajjiniin karaa nagaa mari'achuu inni negotiationiin maal jedhama kennanii fudhachuu sana gaafate biyya lafaa irratti sana gaafata. Kanaaf humni barbaachisaadha. Humna malee nagaan dhaabbachuu hin danda'u. Nagaanis barbaachisaadha. Nagaa malee humnis waan tokko bakkaan ga'uu hin danda'u. Lachanuu isaa akkasii dubbanne nagaas humnas walitti baachuu danda'utu nurra jira. Kanaaf amma akka jirutti gaaffii obbo Dirribaa deebisuu fi akka amma jirutti waan amma agarru kanaan hin ilaalle mootummaan biyya sanaa mootummaan Itoophiyaa wanta humnatti amanuuf utuu humni hin jiraatin karaa nagaa duwwaa wajjiniin haasa'anii waan godhanii hin jiru. Amma sila Profeesar Asafaanii woboon amma kan inni barcuma nagaatti barcuma mareetti waamamuu danda'e waan humna qabaateef jedhani. Amma utuu dubbi nagaatu hojjeta ture nagaan sun kan inni godhamu KFO wajjin godhama ture. Nagaan sun kan inni godhamu ABO wajjin godhama ture. Maaliif 2018 kaasee ABO'n biyya keessa jira, KFO'n duruyyuu biyya keessa jira. Jarreen kun lamaan karaa nagaa hojjenna jedhu gaaffii Oromoo karaa nagaa dhiyeessaa jiru. Silaa mareen nagaa isaanii wajjiniin ta'a ture. Mareen nagaa garuu amma isaanii wajjiniin hin taane isaanii waamamne. Kan isaan waamaman waan nagaa jibbaniif utuu hin ta'in kan isaan waamamuu hafanii waan nagaa jibbaniif utuu hin ta'in kan isaan waamamuu hafanii waan humna hin qabneef. Kana hubachuu qabna. Woboon immoo kan inni waamame waan inni humna qabuuf. Kanaaf dubbiin nagaadhaanii waa gochuun kophaa gochuun hin danda'amu. Lachanuu isaa walitti baachuu danda'u nurra jira. Isa jedhuudha. Kanan jedhu obbo Tashoomee of kalaa gaaffii dheeraa gaafatu gaaffii kan hundumaa dubbisuu danda'u kon beeku. Gaaffiin isaa garuu maal jedhaa? Gaaffiin Oromoo bara dheeraa maal ture?
gaaffii kana deebisuuf qaamni socho'ee qaama kamii? Maaliif gaaffiin bara dheeraa Oromoo kun deebii dhabee sababni isaa maali? Baay'achuun Oromoo fi garaagarummaan amantaa akka gaaffiin Oromoo hin deebineef sababa jechuun ni danda'ama. Oromoon fuudhaaf heeruma saba biraa waliin raawwachuun isaa gaaffii waloo Oromootaa qancarsuu danda'a yoo ta'e hagam bal'ata. Oromoon paartilee siyaasaa adda addaa jalatti ijaaramuun rakkoo uumeera jettu. Furmaanni isaa immoo maali? Gaaffii dheeraadha kun Profeesar. Deebii gabaabaa kennuu dandeessu? Gaaffiin waan ifaadha. Maaliif akka inni gaafatan hangalee maaliif lolaa ture kan jedhu. Oromoon hiree ofii isaatiin murteeffatee mootummaa mataa isaatii ijaarrachuudhaafitu bilisa ba'ee mootummaa mataa isaatii ijaarrachuufitu lolaa ture. Garuu akka inni jedhu amantii nama biraa fuudhuu waan adda addaa miti kan rakkoo ta'e. Rakkoo kan ta'e Oromoo keessatti bishina sabboonummaa dhabuudha. An even development of sabboonummaa. Amma uummata Oromoo keessaa warri sabboonaa ta'anii cimanii jaarmaa ijaarratanii lakkoofsa isaanii xinnoodha. Innaan uummata keenya wajjin ilaala. Oromoon amantii fedhadhee qabaachuun rakkoo tokko illee hin qabu. Amantii adda bilisummaa Oromoo keessatti warra kiristaanummaa hordofantu jira, warra islaamummaa hordofantu jira, warra waaqeffataa hordofantu jira. Kun waan tokko illee rakkoo hin qabu. Oromoo keessatti ilaalchi tokko illee waan tokko rakkoo waan hin qabu. Garuu warri keessaa ba'anii waa'ee amantii qofaa fudhatanii finxaaleyyii ta'anii Oromummaa jibbanoo jiraatan rakkoo uumuu danda'a. Kun garuu baay'ee miti Oromoo keessatti yeroo xinnoo dhufee mul'atee darbaa amantiin rakkoo fideera jechuu hin dandeenyu garuu inni iyyuu kan rakkoo fidu yoo namni sun sabboonummaan isaa xiqqaa ta'e bishinni isaa xiqqaa ta'e waa'ee gaaffii Oromoo fi gaaffii amantii waliin laaquudhaan akka gaariitti hubachuu dadhabe qofaadha malee amantaan nama waaqaa fi namoota gidduudha. Garuu waa'een Oromummaa immoo waa'een biyyaa immoo lafarratti akkamittiinitu diina keenya ofirraa dhabnee biyya qabaannee nagaan jiraanna kan jedhudha. Kana Islaama taates hin barbaadda, Kiristaana taates hin barbaadda, waaqeffannaa taates yoo bilisummaa qabaattetu akka barbaaddetti waaqa kee kadhachuu dandeessa. Akka barbaaddetti bataskaanas ijaarrachuu dandeessa, galmas ijaarrachuu dandeessa, masgidas ijaarrachuu dandeessa biyya qabaatte. Yoo biyya hin qabaanne garuu akkati waaqa kee iyyuu hin kadhanne si dhowwan sitti mu barbaadu. Amantii isaantu sitti mu barbaadu akka barbaaddetti. Kanaaf dubbiin murteessaan dubbii biyyaati. Fakkeenyaaf namni baay'een kan inni rakkatu amantii fi sabboonummaa gidduutti. Fakkeenyaaf amma Saawud Arabiyaa dhaqimee Islaama ta'eeti. Biyya Arabaa dhaqe Oromoon maaliif achitti rakkachaa jira Islaamoo biyya kee dhufteeti kottu nagaan jiraadhu hojii siilaan namaa hin jenne. Utuu amantii wani ta'e biyya faranjii yoo dhufu Oromoon maaliifitu ollaansoo guddaa qaba. Maaliif takki reesizimiin irra ga'a kiristaanummaatu qabaatu rakkootu jira. Kanaaf biyya qabaachuu fi amantiin adda. Kanaaf biyya lafaa wajjin amantii tokko duukaa qabaachuu jechuun waa'ee biyya irratti danqaan qabu. Garuu beekumsa dhabuudhaaf bishinaan ilaaluu dhabuutu takki ol jiraa nama rukutee rakkoo yoo uume malee amma kanatti Oromoo keessatti amma ilaaluttani waa'een amantii rakkoo guddaa ta'e illee hin beeku gara fuulduraatu ta'uu hin danda'u. Maaliif? Amantii fedhii qabaate Oromoon ilaalcha ganamaa, ilaalcha waaqeffannaa, ilaalcha safuu, ilaalcha ilma namummaa sanatu keessa jira. Yoo isa kan gadhiisee kan abaaree Oromoo abaaree ani Oromoo wajjin Oromoon maal waan maqaa adda addaa kennan takki kaafira takki aramaneedha amantiin qaban jedhanii warri adeeman balleessaa guddaa godhu. Warri akkasii kun immoo xinnoodha. Beekumsatu yoo irraa irrate malee rakkoo guddaa ollaansoo Oromoo irratti rakkoo fide kan jedhamu hin amanuun warra kan rakkoo fidu warra bishina hin qabne warra poolitikaa naggaadee
warra diinatti galii galan diinaan meeshaa ta'antu Oromoo irratti fide. Kun immoo amantii Islaamas ta'uu dandeessaa, Kiristaanas ta'uu dandeessaa, waaqeffannaa ta'uu dandeessaa. Waa'ee amantii miti dubbiin. Amantii rakkoo nu gidduutti waan fidillee hin qabu akka ilaalutti. Kanaafi wallaansoon Oromoo akka gaariitti hubatamuu kan qabu ummati Oromoo koloniidha hin bitame. Ummati Oromoo ilaalchisa biyya qabaachuu barbaada. Ilaalcha Itoophiyummaan hidhamuu irra hin jiru. Oromoon ilaalcha gandaan hidhamuu irra hin jiru. Ilaalcha religious extremismidhaan hidhamuu irra hin jiru. Duraan dursee ani sabboonaadha amantii fedhallee qabaadhe biyyi koo Oromiyaadha ani Oromoodha. Warra amantii qaban warra kaan wajjin nagaan jiraachuu hin danda'a. Garuu biyya akkuma warra kaan biyya qabaachuu qaba. Biyyan keessatti nagaan jiraata. Biyya ijoolleen koo ni taatu. Fakkeenya hammatu amantii qabaachuun tokko ta'e ijoolleen Oromoo biyya Arabaadhaatti maa wanta qataati durba Oromoo. Maa durba Oromoo garba modern slavery godhanii gurguratu. Itti taphatu. Maaliif biyya faranjii dhufu Oromoo ollaansoo guddaa qaba laayifiin isaa salphaa miti. Ollaansoo guddaa qabee jiraata. Utuu amantii tokko qabaachuun tokko nama godhate siraa dhufanii harka si fuudhanii iddoo guddaa si kennaniitu akkuma isaanii jiraattu si godhu. Garuu dubbiin akkas miti. Kanaaf ilmi namaa hundumtu biyya qabaachuutu irra jira. Biyya qabaachuu aadaa qabda. Aadaan kee afaan Oromooti. Biyyi kee Oromiyaadha. Ilaalchi kee Oromummaadha. Kana hubachuun namarra jira. Namni kana hin beekne garuu utuu hin beekin naqee waan biraa keessa lixee ofuma isaatti rakkoo fidaan jedha galatooma. Baay'ee fayyadaa akka naa galutti obbo Tashoomee of kalaa waan inni gaafatu kun yeroo tokko namoonni waa'ee Oromiyaan bilisaa taatu birmadummaan Oromoo haa dhufu Oromoon haa birmadoomu yeroo jedhamu wal fuunee walitti heerumnee wal keessa jiraannee jedhanii sababa kennantu jira. Ani akka naa galutti dubbiin fuudhaaf heerumaa, dubbiin amantii, dubbiin naannoo dhalootaa waan akkasii kuni kan abbaati. Namni akka naa galutti namni murtaa'aadha miti. Ani amma namni tokko iddoo 5-6tti dhalachuu hin danda'u. Naqoo tokko dhalata waanta ta'eef maatii tokko keessa duwwaatti dhalata iddoo tokkotti dhalata. Iddoo sanatti dhalachuun namicha sanaaf cubbuutti ta'uun irra hin jiru. Sababa ittiin kabajamu ta'uun irra hin jiru. Sababa ittiin xiqqeeffamu ta'uun irra hin jiru. Ani lafan dhaladhe maatiin dhaladhe keessatti anatu filatee dhalate mini. Waaqayyotu bakka sanatti akka dhaladhuu fedhe. Kanaaf iddoon itti dhaladhe sana nan jaalladha. Iddoo sana jibbuun irra hin jiru. Jaalalleen iddoo sanaaf qabu, jaalalleen maatii koof qabu warra kaaniif jibba ta'uu garuu malu. Nama akkasii fuudhuun koo akkan eenyummaa koo ganee aadaa koo dhiisee, afaan koo dhiisee, duudhaa koo dhiisee garbicha akkan ta'u na godha taanaan qajeelaa miti jechuudha. Waa'een amantiin itti dhaladhe suni amantiin koo suni warra kaanii wajjiniin akka wal lolu, akka wal dhibee godhadhu, akka nagaan qabaanne godha taanaan amantiin sun sirrii miti jechuudha. Kanaafiti dubbiin hundumti isaayyuu kun waa'een amantii, waa'een nam tokko biyya nama qoboo tokko iddoo tokko fuudhuu waan akkasii kun yeroo inni dhufee waan ani jaalladhee ofii koo filmaata koon itti gale sun dhufee warra kaan irratti dhiibbaa ta'uu yeroo inni barbaadu karaarraa maqsuu yeroo barbaadu inni sun karaarraa maqee safuusaa dhabe jechuudha. Safuutu cabe jechuudha. Isa sanarratti of eeggachuudha. Kanaachi garuu rakkoo biraan qabu jedhee nama na'anis waa'een afaanis amma naannoon tokkotti dhalachuun koo naannoo warra ittiin dhalatiniin akka ni jibbuuna gochuun irra hin jiru. Yoo akkas godhate dubbiin isaa rakkinni isaa na bira malee waa'ee naannoo sanaa miti jechuudha. Kanaaf isa sanarratti eeggannaa gochuun barbaachisaadha jedha obbo Tashoomaadhaani. Paartii adda addaa qabaachuunis rakkina miti. Akka sila dubbadheerani Oromoon saba bal'aadha. Miliyoonii 60-70 kan ta'udha jarana bara. Namni 3-4 iyyuu wal bira taa'ee yaada adda addaa qaba. Miliyoonii 60-70
yaada adda addaa yoo qabaate akkaataatti waa hiikan adda addaa yoo yaade akkaataatti wayya jedhee yaadu adda addaa qabaachuun kuni wanta jaallatamuu qabu wanta akka miidhaginaatti nuyi baadhachuun itti gammaduun ittiin boonuun nuuf ta'udha. Malee isa sana fuunee sababa ittiin wal hiranii sababa ittiin adda adda ta'anii gochuun hin qabu. Paartii adda addaa jalatti dhaabbachuutu rakkina godhate miti akka yaadatu waa'ee paartii gaafatee Rabboota Shoomaanii dubbiin rakkina kan ta'u yeroo akkan ilaalutti yoo ilaaluu baatte akkan yaadutti yoo yaaduu baatte akkan hin wayya jedhutti hin wayya yoo jettuu baatte ati faala ati diina jedhanii wal diineffatu taanaan kun cubbuudha. Namni maatii tokko keessatti iyyuu yaada adda addaa qaba akkoo sila dubbanne. Kanaafiti paartii adda addaa ta'uu rakkina qabu garuu akka koo malee yoo jedhan inni cubbuudha. Achirratti waan dabalame. Dabala. Rakkoo kan inni ta'u yeroo inni rakkoo ta'utu jira. Fakkeenyaaf warra OPDO waan isaan tarkaanfachiisanii fedhii uummata Oromoo irra ala. Warri takkiitii jaarmaan tokko tokko jaaramanii maqaa Oromoo baatu garuu faallaa Oromoo deemu. Ati faallaa Oromoo deemtee Oromoo National Interest miidhaaf deemta taanaan waa'ee mataa keetti tarkaanfachiisuudhaaf jettee dhimma Oromoo maqaa fudhattee deemta taanaan gantuudha. Jaarmaan akkasii jaarmaa gantoota akka jaarmaatti ilaallee jaarmaan hundumtuu wal qixxeeffachuu hin dandeenyu kanaaf kana gochuu qabna. Sirriidha kun dubbii poolitikaa yeroo dubbannu tokkoffaa dubbiidhuma daantaati. Daantaa eenyuuf dhaabbateedha. Sila Profeesar jedhaniiru mootummaa sabaa jedhanii isa jecha the government of the people, by the people, for the people, of the people. Kanaafi saba sanarraa kan dhufe saba sanaaf kan dhaabbate jechuun daantaa saba sanaa kan eegu yeroo ta'u sabaan kan dhaabbate sabaan kan bu'u kan sabaan kan filamu kan sabaan kan ijaaramu sabaan kan buqqifamu yeroo ta'u hariiroonsaa akeeknisaa akeeka saba sanaa eegu yeroo ta'u inni sun eegamu turre kan achimmaa silayyuu dubbiin badeera hedduu galatooma. So waa'ee sabboonummaa fi oromummaan kun akkamittiin walitti hidhataa isiniif attam jettu? Sabboonummaan mathematical term tokko jira maqaa mathematics subset kan jedhamu. Oromummaan guddaadha. Sabboonummaan subsetii oromummaati. Haa ta'u iyyuu malee iddoo guddaa qaba. Maaliif ani yeroon waamu sabboonummaa national oromummaa jedhee waama. Maaliif sabboonummaa kan Oromoo. Maaliif adda isa ta'a tokkoffaa waggaa 100 caalaa seenaa Oromootu diigaa turan ammallee diigaa jiru. Ilaalcha Oromoo diiganii iddoo meeqa cabsaa turan. Akka Oromoon ofiisaaf hin dhaabbanne gochuudhaaf akka Oromoon of jibbee uummata biraa ta'u gochuudhaaf. Kanaaf national oromummaa yookiin sabboonummaa hin jedhu kana ijaara. Aadaa ijaara. Eenyummaa Oromoo akka biyyaatti ijaara. Akka gandaatti hin ta'in. Eenyummaa Oromoo isa nyaabir jaamse ati Itoophiyaadhas jedhan akka inni of jibbee Itoophiyaa ta'u kan isa godhu kana lola. Maaliif Itoophiyaan Oromummaan jaallatu seenaa Oromoon jaallatu akka Oromoon akka national history akka inni qabaatu national culture akka inni qabaatu akka uummataatti dhaabbatu waan hin barbaanne. Kana ofirraa facciseetu waan kana ijaaraa deema. Haa ijaaruu kan inni qopheessu mootummaan Oromoo akkamittiin akkatti dhufu. Bilisummaan Oromiyaa akkatti dhufu. Oromoon akka uummataatti obbaree seenaa isa darbe bara 500 kuma meeqaa hubatee baree har'a qofaatu hin ta'in seenaa kana hundumaa xiinxalee hubatee waan amma kee jiru immoo hubatee
gara fuulduraatti immoo istiraatejii attamiin tooftaa attamiin bilisa ba'aa kan jedhu ilaalcha kan hundumaa qabatee deema sabboonummaan. Kanaafitu akka gaariitti wanta hundumaa walitti hin calaqqifne waanii national Oromummaa sabboonummaa yookiis immoo Oromummaa biyyaan jedhan. Oromummaa biyyoolessaa Oromummaa biyyaa jedhee waama. Kanaaf akka Oromootti Oromoorra wanta baay'eetu ga'e miidhaa baay'eetu irra ga'e kan namni hubatu caalaatu irra ga'e. Fakkeenyaaf qorqalbii Oromoo akka Oromoon of jibbee nama biraa ta'u. Oromoon Sumaalee abboollee jedhameera hambee dhageessanitti. Oromoon maqaa adda addaatti kennamee maqaa ganda meeqaan itti kennamee akka inni Oromummaa isaa jibbu godhame hin beektu. Akka inni namummaa isaa dhiisee amantiin waamu godhame. Amantiif eenyummaan dhuguma amantiin eenyummaadha garuu feezii irratti hundaa'eetti. Walitti dhufeenya kee fi walitti dhufeenya Waaqayyoo gidduutti kan ta'u. Garuu akka uummataatti immoo eenyummaatu jira. Fakkeenyaaf Oromoo jechuun maal jechuudha kan jedhu. Kun waan salphaa miti. Kan hundumaa walitti wanta ilaaluu fi yeroo sabboonummaa dubbannu we are talking about political consciousness, about waa'ee jaarmaa dubbannaa, waa'ee dammaqinsaa dubbannaa, waa'ee social movement dubbannaa, akkatti aadaa ijaaran dubbannaa, akkatti seenaa deebisanii ijaaran dubbannaa. Waan baay'ee wanta walitti hidhamee jiru kana nu ilaalchisa nu gargaaraa jechuudha. Maaliif yoo ati sabboonaan taane yoo Oromummaa biyyoolessaa biyyaan qabaanne hin jibbita Oromoo. Akka nama baay'ee baqata lafa Oromoo dhufu Oromoo ta'e hoo an Oromoodha namatu naa kennaa Oromoo situ naa kennaa jedhee baqatarraa dubbachuu hin barbaadu yeroo isaa kennuuf iyyuu hin barbaadu baay'een. Kanaafi Oromoon kana hubachuu qaba. Dhuguma sabboonummaa nan qabaan yoo sabboonummaa qabaate hojii mul'achuu qabu. Maal gooteef Oromoodhaaf? Seenaa deebisuudhaaf maal goote? Eenyummaa Oromoo deebitee ijaaruudhaaf maal goote? Diina Oromoodhaaf dha'uudhaaf maal goote? Jaarmaa Oromoo jabeessuuf maal goote? Gobuudhaaf maal goote? Wal gargaaruudhaaf maal goote? Kan hundumaa wanta guddaa baay'ee kana walitti qabatee wanta deemuuf wanta salphaa miti. Keessumaa wal'aansoo biyya lafaa waa'ee revolutionii warraaqsa biyya lafaa hubachuu waa'ee social movement sirni biyya lafaa irratti ijaarame kun asii gadi ijaarame. Oromoodhaaf iddoo hin qabu. Ati iddoo qabaachuudhaaf akkamittiin iddoo qabaachuu danda'an kana keessatti. Akkamittiin fedhii koo guuttachuu danda'a akka uummataatti. Qofaa koo miti. Nama baay'eetu qofaa fiigee anis fakkeenyaaf hojjennee siistemii biraa keessa gallee horii argannee jiraachuu danda'a. Garuu kun ga'a miti akka nama tokkootti. Namoota baay'ee nama yoo hojii argatee damoota argatee waan baay'ee argatee dhumeeraaf dubbiin garuu dirqamatu nurra jira warri baranne keessumaa. Waa'ee uummata keenyaa isa teellaatti isatti dukkanaa'e isa hin baratin ummata miliyoonii meeqa akka inni hin baranne godhanii akka inni of wallaalu godhanii akka inni waa'ee isaa yaadne godhanii amma immoo deebi'anii kun ijoollee isaallee guuranii biyya keessatti yookiin wattaaddara ta'ee dhaqee du'a namaaf. Ijoollee xixiqqoo amma dheengadda woboon qabee agarsiisa waan argee baay'een gaddi. Ijoollee xixiqqoo waggaa 15 waggaa 16 waan hin beekne keessatti maqaa rakkinni jiraatee dhaxxee loltee duuti. Amma biyya Arabaatti ijoollee durbaa guuranii geessu. Biyya ishee keessatti nagaan gammachuu waan hin jiraanneef dhaxxee dubartiin Arabaa fi dhiirri Arabaatti taphatee rakkoo guddaa keessa jirti. Kana dirqamatu irra jira. Keessumaa warri baranne jedhu kan hundumaa xiinxalee akka uummata hubatee rakkoo isaa hiikkatu gochuudhaaf. Kanaaf hojiitti bobba'uun namarra jira malee callumadhanii ani sabboonaadhaa. Ani kana namni bitta dubbii waa gochuu qabda uummata kee. Namni isa tokko biyya lafaa irratti mul'ata. Waan gaarii hojjetanii uummata ofii bilisa baasuun namarra jira. Keessumaa warri waa hubate waa arge karaa itti agarsiisuun nurra jira. Uummata keenyatti akkatti uummata keenya rakkoo kana jalaa ba'u. Waan yoo uummata keenya rakkoo isaa hubate furuu nama dhibu.
yeroo gababa keetti furata Oromoon innaa waan akka gaariitti hubate karaa irra deemu yoo hubate kun egaa waan amma dubbachaa jiru kun hojii salphaa miti. Gaaffiin Daani'el Furii gaafate isa isin jettanitti dhufee gale kanaaf inni asitti mul'ise hayyoonni keenya hundi waliigaluu qabu. Garaagarummaa isaanii gidduu jiru mariidhaan hiikuu barbaachisa. Miidiyaalee Oromoo baay'ee nan hordofaa miidiyaa tokko tokko irratti wal balaaleffannaan dhaga'a jedha. Kanaaf gaaffiinan qabu gaaffisaa kana jechuudha. Isin amma warri barate keessumaa beektonni Oromoo waa gochuu qabu jettanii maal gochuu qabu beektonni Oromoo dubbiin ni jalqabaa walii isaanii gidduutti isa Daani'el jedhu kana maal jettu? Namni waan baay'ee hubachuu qabu beektota Oromoo taatee fi ati fedhii uummata Oromoo qabu. Kana baruu qaba namni. Namni beektota Oromoo baay'een isaa fedhii uummata isaati qabu. Namni fedhii isaatti darbee waa'ee uummata kanaaf waa gochuu barbaadu baay'ee miti. Nama baay'ee qaba Oromoon nama baay'ee barate. Doktoroota, Profeesoroota waan fedhe kan qabu jira baay'ee ala biyya alaa biyya keessa buutee ba'e. Maqaa barateef jedhaqee uummata Oromoodhaaf waa hojjetaa jedhamee yaadamuun baay'ee rakkisaadha. Namooti baay'een fedhii uummata isaanii adeemu. Kanaaf yeroo beektoti baay'een dhimma mataa isaanii yaadanii waa'ee mataa isaanii irratti xiyyeeffatanii waa'ee uummataa sekendarii waan lammaffaa godhanii ilaalanii ol mormuun hin oolu. Ol mormuun namni hin qabu. Dibeetii ol wajjin gochuun barbaachisaadha. Maaliif namni hundumtuu ilaalcha Oromoo kanaa Oromoon bilisa baatu, Oromiyaan bilisa baatudha kan itti amanee irratti hojjetu baay'ee miti. Amma kun hin jiraannetti namni barateedhaa fi dhimma Oromoo irratti babbaadhanii yaaduun waan sirrii natti fakkaatu. Kanaaf namooti baay'een namoonni barate hundumtuu dhimma Oromoo irratti babba'ee hojii irratti hojjetan warri yaadan jiru. Kunuuf gowwoomsuu taatee yaada. Warri faranjii waa'ee konfliktii yeroo dubbatanii konfliktiin humnaa jedhu. Namni konfliktii keessa wal dhabdee jechuudha. Wal dhabdeeni namni wal dhabdee keessa yeroo galu karaa ittiin hojjetan karaa wayyuu barbaadurraan kan ka'edha. Amma naan ka'ee Profeesar Asafaa wajjin wal dhabdee keessa galee wal dhabdeen sun maal jechuudhaani karaa kana wayyadhee yaada baay'ee isa yaadu sanatti amaneen duukaa kennamaa. Profeesar Asafaan immoo karaa mirgaatee dhuwan karaa bitaatiin jedha. Yeroo sana ta'a. Kanaafiti wal dhabdeeni hin hiikamu. Wal dhabdeeni managed ta'a. Akkanni xiyya godhatee humni achitti dhalate sun wal dhabdee keessa humni inni jiru sun akkanni xiyyoo godhatee waan barbaachisu hojjetu gochuutu barbaachisaa jedhu. Isa redirect godhanii akkanni waan barbaachise tokko arguu danda'u gochuutu barbaachisaa jedhu. An akka hubannaa kootitti akkuma isin amma jettanii namni baay'een ogummaa adda addaa qabu. Namni ilaala wayirratti yoo akka adda addaatti yaade akka adda addaatti akkas wayya yoo jedhe hamminan qabu. Waan qajeelaadha kun. Dubbiin kan inni jallaa ta'u yeroo isan jedhe malee hin ta'uu jedhanii kan ofii kana fuudhanii guddisanii garmalee guddisanii kan nama itti falmanii sana immoo xiqqeessanii dubbiin immoo dubbii yaada falmii yaadaa ta'uu dhiisee falmii namummaa yaada Profeesar Asafaa wajjiniin waliigaluu dhabuun mirga kooti. Yaada sanaan mormuun mirga kooti. Garuu isa fuudhee jibba Profeesar Asafaa jibba namummaa gochuun sirrii miti. Isa kanarratti maal jettu isin dubbiin kan jiru walii dhabdeen sun akkuma hamminaatti ilaalamuu hin qabu. Garuu jibbatti geessuun irra hin jiru isa jedhu barbaadeen. Amma fakkeenyaaf mee konkiriitii agoonumee waan haasofnu. Falmii Oromoo keessa ture bara dheeraa hafan beekan. Jabana dura Oromoon ijaaramuu calqabe Oromoon gar tokko
nationalistii sabboonaa taane jaarmaa Oromoo jaarretu wallaansoo qabnaa jedhan. Kaan immoo kun hin hojjetu jedhanii kaan Meeson ta'anii kaan Ihaappaa ta'an. Ol falmaa guddaa ture kana keessatti. Lafa namitti ol ajjeese illee hin jiraatu. Amma falmaa kana keessaa karaan Meeson jedhee karaan Ihaappaan jedhee guyyaa keessa soba ta'uun isaa barame. Oromoo gar tokkotti illee geessuu hin dandeenye. Oromoo baay'een beekaa ta'anii kana qabatanii du'an hin dhuman. Warri sabboonaa ta'anis du'aniiru. Garuu haa du'an iyyuu malee jaarmaa Oromoo ijaaranii sabboonummaa Oromoo lafa qabachiisanii lubbuu isaanii kennan. Warri sun garuu sirna hin hubatin sirna Itoophiyaa ijaarraa, sooshaalizimii ijaarraa, revolutionii ijaarraa Itoophiyaa geeddaruu dandeenyaadhaan. Kun ogaa argaa jira wanta ta'aa jiru. Sirni Habashaa, sirni Nafxanyaa maal akka inni ta'e ilaalaa jira. Kanaaf dibeetii gochuun hin jiraata roondaa. Garuu amma waan jiru dibeetiin hin jiru maseen baay'ee dhugaa dubbachuu warra dhaqee mootummaan Abii sirriidhaa mootummaan Abii nagaadha kan Oromooti warra jedhuufi warra bilisa baana jedhuudha. Isaan iyyuu badaa gadi ba'anii falmaan jiran. Namni baay'een ta'aa jira cal jedhee akkana laluttan. Beektota Oromoo giddu galeessa ta'eetu niwutiraalii ta'ee taa'ee ilaala. Mootummaa aarsuu sun barbaadu, sabboototas aarsuu hin barbaadu, calluma gidduu ta'a. Honestii ta'ee namni gadi ba'ee ol falmuun akka haaduun lama yeroo walitti qaran qara godha. Yeroo haaduun doomu maal godhu? Haaduu lamaanitu walitti qaranii takka turtee foon akka inni muru godha hin qara. Kanaaf beektoti Oromoo ilaaf ilaameen utuu dhugaan jiraatee dibeetii godhan gaariidha garuu kan nama gaddisiisu niwutiraaliidha. Warra immoo diinatti galee diina bira dhaabbatee muggutu wajjin muggutuun gatii hin qabu. Isaan already furmaata isaanii fudhatanii mootummaan Oromoon bilisa ba'eeraa, mootummaan Oromoo jiraa, woboon qawwee lafa kaayee galuu, dhufee harka kennatu warra jiran. Warra kana wajjin egaa attamitti falmoo attamitti kan nama barbaachisu. Kanaaf falmis akka iddootti falmamuu qabaa, akkatti falmamuu qabaa, maalirratti akka falmamuu qabaa. Kanaaf biyya lafaa irratti jireenya keessatti namni ol falmuun barbaachisaadha. Yeroo ol falmu immoo akkuma Dr. Ambisaan jedhee diina ol godhachuutu hin ta'in yaadaan falmu, beekumsaan falmu. Yeroo waan tokko immoo dhugaa ta'uu dhiisee hubatanii fudhachuu barbaachisa. Kanaaf rakkoo Oromoo keessa jiru namni baay'ee nama balleessu baay'isee matti falmuusaa sana. Dhugaa godhachuu isuma misteekii godhe sana dhugaa godhachuudhaan malee lakki jedheen dhaabu baay'ee yeroo baay'ee sanarraa barachuu qaba. Muuxannoo qabaannee muuxannoo uummata biraa warra fakkeenyaa warra keenya ta'an akkamittiin rakkoo isaanii akka ta'an kan irraa barachaa muuxannoo barachaa bishaachaa deemuun irra jira. Kanan jedha galatooma. Baay'ee galatooma. Gidduutti ni sibiilatti qaruu jettanii Solomoon inni beekaa jedhamu fakkeenya isaa keessatti maal jedhaa? Sibiilli sibiila hin qaraa, namnis nama biraatiin hin qaramaa jedha. Akka sibiilli sibiila qaruu obboleessi immoo obboleessa isaa qara. Walii wajjiniin mari'achuun walitti falmuun amma karaa nageenyaa ta'etti amma darbanii namummaa walii loluutti amma hin deemnetti akka namni tokko qaramee akka yaadni isaa ba'u godha. Inni kun barbaachisaadha isa jedhudha galatooma. Gaafii biraanii Daaneeltu gaafata gaafii kanas uummanni hundinuu osoo hin hirmaatin waraana humna cimaa qabaachuu qofti karaa bilisummaatti nama geessuu danda'a. Uummanni isin hin jaallattu ishee kana natti fakkaata. Maal jettu? Utuu danda'ame
Oromoo miliyoonii 60 akkatti katti hirmaatu godha masalaa. Garuu sun hin danda'amu. Warruma qara kayeetu warruma goota ta'an beekoo ta'an ana kan ilaalutti warri qawwee baatee warri sabboonaa ta'e bakka hundumaa lolu Oromoo keessa the best and the brightest jedhanii ilaalan. Maaliif beekumsa qabu kutannoo qabu lubbuu isaanii kennuuf illee warra teellaatti hin deebine jira. Namni miliyoonii hunduttuu akkas ta'uu hin danda'u. Kanaaf warra akkasii kutatanii kaanaan bilisa fiduu hin danda'u, uummata bilisa baasuu danda'u. Haa ta'u iyyuu malee utuu namni baay'een keessatti irra hirmaateeti demokraataa ta'a. Yoo namni baay'een hirmaate baay'isee hirmaate sirni isaan ijaaran demokraataa ta'a. Yoo namni lakkoofsi isaa xinnoo ta'e bilisa fidee booddeen uummatuma kanayyuu iddoo lamatti turuu danda'a. Asila ta'aa turte ati maal gochaa turte maal gatii buuste kan jedhu fayyadu dhufee warri sun qofaatti obbaasanii of ilaaluu danda'u ta'a. Kanaaf akka demokraataa ta'u mootummaan uummataa akka dhufu bilisummaan dhugaa akka dhufutti namni hunduttuu keessatti hirmaate booda afaan guuttee dubbachuu dandeessaa jechuudha. Yoo mootummaa ijaaruu dhaqetti afaan guuttee dubbachuu dandeessa waa gootee jiraata. Jarris immoo warri aangootti dhufanii yoo baay'inni namaa cimaa namni dammaqee beekee waan kana keessatti hirmaate isaanillee si kabajuu danda'u sijjin dhaabbachuu waan ati jettu fudhachuu danda'u. Kanaaf ammumaa kaafne warri Ameerikaa gaafa revolutionii calqaban maal jedhan there is no taxation without representation jedhan. Waa goone wallaansoo kanaa waa goone waa gaafa bilisa baanu immoo waan barbaachisu yaada keenyatti dabaluu qabnan jedhan. Dubbiin jiru gaarii jettanii dubbiin jiru tokkoffaa namni hundumtuu gumaachuu qaba. Gumaata yeroo jedhamu immoo gumaati wal caala. Namni akkuma dandeettii isaatiitti akkuma arjummaa isaatiitti akka qabeenya isaatiitti adda adda kenna. Ani yeroo baay'ee namoota wajjin yeroo naasa'u namni waanuma qabu namaaf kennuu danda'a. Namni kiisii koo keessaa doolaara 5 qabate doolaara 5 irra dabarsee namaaf kennuu hin danda'u. Isuma qaba waanta ta'eef. Kanaaf akka namaatti yookiin doolaara 5 keessaa waan bifadheen nama biraaf kenna. Yoon baay'ee arjaa ta'ee kan koommoo rabbinaa beekade moo kanan kennuufi danda'u inni guddaan doolaara 5 jechuudha. Qabeenyaa kootu isa waanta ta'eef. Kanaaf namni hundumtuu karaa adda addaa karaa dandeettii isaa gumaachuu qaba. Namni inni weellisuu danda'u weellisuudhaan. Namni inni barsiisuu danda'u barsiisuudhaan. Namni inni barreessuu danda'u barreessuudhaan. Namni inni karaa dippiloomaasii hojjechuu danda'u karaa dippiloomaasii hojjechuudhaan. Namni inni loluu danda'u loluudhaan. Namni inni qabeenyaa qabu qabeenyaa isaa gumaachuudhaan. Gumaachuudhaaniti qooda fudhata. Nama hundumaatu qooda fudhachuu danda'a ammoodha. Nama hundumaa. Namni biyya lafaa kanarra jiraatu namni waan hundumaa qabu hin jiru. Namni waan hundumaa dhabees hin jiru. Namni hundumtuu qabeenyaa qaba. Namni hundumtuu Waaqayyo kennaa kenneeraaf indaawudiidha. Indaawud. Albuudaa qaba namni hundumtuu. Albuudaa qabu sanarraati waan itti amanu sanaa fi gumaacha kennuutu irra jira.